Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota WTV obsee gurbaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo waaqa isa jiraataa isiniif haa baay'atu jirra jettu jechaa har'as deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhufte Huseen jechuu keessan hin oolu waanuma ajaa'ibaan qabadhee dhufe. Viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee dhufe. Innis maal hojjettanii piraankiin qabadhee dhufe. Piraankiin irratti hojjette jechuu keessan hin oolu. Pranki ajaa'ibaa pranki bombii dhodhoosu pranki mataa nama dhukkubsu jaalannee utii birratti hojjechuun dhufe wayin immoo faanidhaan jechuudha. Jaalannee utii birratti hojjedhaa maalan jedhaa seetanii mata duree san isinitti dhimu bilbileeti fad jechuma ishii keessatti mata duree san dhageessu har'a jaalanni irraa dhokkee kaasu kan waaqayyoo na gargaare miskiinidha bilbilee fituu beeku. يعني شيء جت والله. هلو. ويا. نقادا يفاني. نور مدام. سيني كنوا كم مدام الريم تيجانا. مدام انت على جانا مية كم. كلام مدرسة تيجي ولدي تذكرت. Jira galata waaqa maali abjuudhaan barte moo akka madaamii ta'uu ka'e? Mee akkam jirta hojiin hunduu bareeda? Maarree sagaleen kee raftee jirta moo hin jiru bee sagalee iyyuu hin qabdu? Maali piraankiin irratti hojjechuu dhufte moo? Pranki malah jadi karena si bilbilayun ini si bilbilayin be para mana bilbilay rom pranki nama mati ya Yesus iya harap sagale ko mani dere doku ma bilbila ko te fani duka ko ni bilbili wasam be kuna jala no isafi mitrabi bilbili ki yakum beta na jala to fagize to ko kanarra sagale amma fi wan sambe kuna branin ko Inna gama amma kun hojjirta akkam hojii? Jira galata waaqayyoo waan jedhu waan ofi. Maarree dhugumattu bee annaa jaabe. Kan otamasgeen nama gugguufna. Kannaa jaabe gola madaamii keessa. Madaamii ta'uu koo mul'ataan argite dhugaan waan ta'e si marii adda adeen dhufe. Maala mari'achuu dhufte boqoon. Tokkuma buzeedha mari'adhee tan buzeen naan lolte jedhe. Buzeef mari'adheen buzeen naan lolte dammeedha bilbileen dammeen naa kaasuu deebiisidhuma ta'uu ishii ta'uu qoy baqqaache erga dammeen naa kaasuu deemmoo qoy waafaan hin tunnaan jettu laaladheen gara kee dhufe gara kirree dhufeen beeku se waan harree haasa'e. Maali kaatalatoo? Waan ta'een argadhe baga gammadde naan jedhi. Biyya abbaa keessatti argatte moo? Eeni. Oo biyyatti. Hara biyyuma abbaa keessatti wannan gizee baay'ee wanta yeroo dheeraa hawwuun argadhe wish baay'een ofitti gammade. Maali inni taratoo? Jechuun kan waanuma beektaa jireenya addunyaa tanaa irratti nama barbaachisu waanuma immoo nama barbaachisu garuu ani baay'een gammadeera. Sinis naa gammaddoodhee abdiin qabaa garuu buseen waasaan beeku ol kaastetuma ganna buustee meemmoo amma sittani makaa. Garuu gargaaramuu kiyyatti baay'een gammachuu qaba dhuguma baay'ee. Gammachuullee baay'ee qabnu gammannus immoo isin gadduutu jira biyya lafaa keessa amma jirrutti garuu wanti dafee nama gammachiisu booddee nama gaddisiisu alaano maa inni kan si gammachiise kuni jechuun namni kam gammada hin qalladdaa ifaan turguma sin jedha bani bad Waanis maarree dhuguma jechaadha.
namni kamiyyuu beektaare namni jechuun namni kamiyyuu lafa kanarratti gisee uumamnu namni kamiyyuu yookaan mana jireenyaa tokko uummachuu nanuma jiru gaa'ela tokko dhaabbachuu nanuma jiru waaqayyo immoo anasisa keessatti yeroo dheeraadhaaf odoonan waaqa kadhadhu waaqayyo maaliifan nama gaa'ela hin qabanne duman jedhu waaqayyo biyyuma kana keessatti nama gaa'elaa naa kennee jira. Kennuun isaallee gaariidha. Waaqayyotu sii kenne moo ofiif dhufe? Jechuun ofiin dhufe. Waaqayyo sii kennuu isaa maaliif beekte? Jechuun ofiin dhufus qabadi maal jechuudha waaqayyo waan tokko beektaa sitti mul'isu malee namni akkanumaan lafaa ka'ee dhufa haree qoy kaasitti himaa kasaa namni suni dhugaa baay'een jaaladhe baay'ee akkamitti osin jedhe sitti hin danda'u baay'een jaaladhe asuma jira jechuudha biyyuma nani jiru kana asuma keessa hojjechaa jira. Dhufeerree qaaman gisee tokko dhufeerree nan argaa baay'ee wajjin bakka taa'ee wajjin haasa'uu baadhus baay'ee natti tole amalli isaas waan hunduu garuu mucichi amantii kiyyaan gargari ani gara isaa dhaquu barbaadeen jira. Sagalee waaqayyo akkas jedha Maatiyyoos boqonnaa 6 keessatti akka gogee garraamii ta'a akka bofaa mo'attee taa'ii jedha. Akkasuma immoo dukkanni fi ifni walii waliteedha. Nuti warra ifa keessa jiru taanee warra dukkana keessa jiru wajjin walii galuu hin dandeenyu. Maal rakkoo qabaree jechuun Kiristoosii fi waaqolii tolfamaa jechuudha. Macaafni qulqulluun si abboo maariyaati gara biyya lafaa keessaa ba'a jedhe moo gara biyya lafaa dhaqan jedhe. jechuun ba'a jedhus kaa garuu wanti jaalalli nama goon hin jirudha. Ani garuu dhuguma sitti ani dhugaa faantu jechuun buzeenis natti carraaqxee turte garuu jaalala guddaan na qabe waa'ee isaatu fiddoon na argata. ሲጀመር ማለት ነው ሹ ሲጀመር ፕራንክ ደረቶ ጀቻደር ተተኮ ከላይ ላኪ ፕራንክ ነከናሰጅ azura fete mo biya ba ke sati kare jalla to kuni kasi elma to mo kasi gara sifto kan gaala na ta'u maal jechuudha ree mucaan badeen hojjeta mucaan dhalata arsiiti mucaan hin hojjeta yaani hin hojjeta hojii hojjeta nama akkuma nama kamiin jijjiirame biyyaa baheen hojjechaa jira maaliif ree boodatti jechuun amma ani fakkeenyaaf yeroo muraasan booda mana akka hojjetu kana bayeetoo isa wajjin inni waraqata na hojjisiisee isa wajjin bakka mana jireenyaa dhaabbachuu dhafanii maarree maal kofaltaati bade ani siin mari'adhe malee maal kofalta maal jechuudha ree warra biyya lafaa wajjiniin dhaqiiti gaala godhadhu kasiin jedhu isatti nuuf caafamee jira nuti sijjammar warra biyya lafaa wajjiniin isaan gara ifaatti fiduu qabna malee osuma ta'e hojjechuudha hidhatuma isaaniiyyuu ta'uu hin qabdu yoo siin jedhu gaala keessatti rakkoodha ati gara isaatti deebitee amantii kee jijjiirta moo maal gochuuf fire nan jijjiira maal jaalala caala amantiin gud jaalala caala amantiin jaalalatu caalande jaalalli kan caalumoo dursinee mataa keenya jaalanna dursinee waaqayyoon jaalanna lammaffaatti immoo mataa keenya jaalanna deebineeti immoo nama jaalanna jaalalli isa kan abboomin inni jalqaba waaqayyo kenne keessaati waaqayyoon uumaa kee garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan jaallachuutu siif taa'e Maatiyyoos boqonnaa 22:36 irraa kaasne lammaffaan immootiin nama akka mataa keetitti jaalladhu kan jedhudha Phaawulos immootiin haati manaa kee yookiin immootiin abbaan manaa kee suni gara gooftaa dhufuusaa maaliin beekteeti kanati biyya lafaa keessa isa jiru jaalladhu kan jedhus caafameera Qorontos keessa boqonnaa isaa yaadachuu baadhee jechuudha soo nuyi warra biyya lafaa gara mee amma akka godhu warra biyya lafaa biyya keessa jaalladhu ta'uu amma akka godhu simi dhabe qoy faantu zimte dekkan mammee kana itti amma xiqsiin attas hin guuraniiti anas hin jedhe bakka atti gammadiiti bakka atti siif taanaan jedhi kana xiqsiin attas guurtee maal si fayyada kabadde ani isaan barbaadu siin jedhe
سيجدا سيجمر مالتنا إيربي هربا كيسة سنجالة سنجدو اسمع أمانتها مكيك يوتي كم فايدة متاع في سجالة مالك سجالة تجر فايدة ما لجالة أنا بيام مولنا شغلنا الجسيفات وفي ساعتي لا الأم بدأت تدير فتاة أولاد شوارد مو أوديو الجسيفات ولا جت شوها كوني وانا كسيمة مسكيني ويدونا براد فيولال تقدي بيك نورا كتاترا بيك أتمو يونا براد فيو أجيب يونا براد فبر مسكينة سلامي كوي كا يونا براد فيو نا أرجع ماما ممان بوسا بكا أمبوني رو غبابا دافن جراني مما ساتلالر غدا بكا أنو سيجرا بكا أكتنا مرة رودور غتاني غيال كني غيا واي سامالي والداتي كدتشو أرجعني سيد إيسك آتا نمتا سونا جيبي سيسا بكا أودور غتي سنجر ديفيتي ميديا مكان رت ريباونا جيبي سيسا تمانا غرتامي تزم جرم بيدور مدراد تكسير كا كانون ديكو جالن وانا غودي جالن نغودي كس daawwattoota dhaggeeffattoota koo waa fanna jalaa cufee jechuudha. Piraankidha jedhee sittin himu baay'ee dadhabdee baay'ee uffiste lolaatu barta argitanii waa fankiyya waan cufeef piraankiin har'aa koo kanatti fakkaata jaalanni akkatti loltu akkatti mormitu argitanii silasii dhaqis waan ishiin naan hin jenneef irratti argitaniirtanii anirree piraankuma irratti hojjechuu deema ture. amma bakka waa fariqin bilbilaa fi garuu deebi'ee sagalee waraabbachuudha maaliifii nan beeka akka ishiin hin jenne erga mana mormeen erga mana dadhabsiisee wanna feete jettuu viidiyoodhuma argitu piraankidhan jedhuuni siniin jedha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja yuutuubira koo kanaaf haaraa warri taatan chaanaalii kee guddisaa sin jedha piliis wala jajjabeessinuu haaraa warri taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Video ambiratin hamma walitti deebinutti horaa bulaa.